Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya fulbaana 12 bara 2022 eegalee jira. Sirni gaggeessaa giiftii UK Elizabeth lammaffaa masaraa Westministeritti taasifamuu eegale. TPLF jaarsummaa gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksise. Weellisaan Oromoo tokko biyya Jarmanitti haadha warraa isaa ajjeesuun shakkamuu. Kalees artist Taajuu Shurrubbee haadha warraa yeroo dhihoo kana biyyarraa fidatee egaa isheen mana isaa keessatti ajjeefamuu poolisni gabaatee innis harka kennuu anatu ajjeese jedhee harka kennuu. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee idil addunyaaf damee baankii banaa gochuun miidhaa moo faayidaa qaba? Odeessaalee biroos qabna nu waliin tura. Namoonni gaggeessaa reeffa giiftii Elizabeth lammaffaa irratti argamuun kabaja qabaniif agarsiisuu barbaadan hiriira dheeraan jiraachuu akka danda'u akeekkachiifaman. Giiftiin UK Elizabeth lammaffaa kamisa darbe boqochuun gabaasame hirphaa gammachuu dabalata qaba. Sirna gaggeessaa giiftii Elizabeth lammaffaa masaraa Westministeritti gaggeeffamu irratti namoonni akka hirmaatan eeyyamameera. Haa ta'u malee namoonni gaggeessaa kana irratti hirmaachuu barbaadan hiriirri sa'aatii dheeraa gaafatu isaan eeggachuuf jira. Hiriirri kun halkan guutuu fudhachuu akka danda'amutu eegamaa jira. Kanaaf jecha namoonni nyaataaf dhugaatii akkasumas uffata fudhatanii akka dhaqan eeyyamameera. Sirni gaggeessaa kun roobii dhuftuu jalqabee gaafa wixataa fulbaana 19 awwaalchi raawwatama. Guyyoota kanneen gidduutti sanduuqni reeffaa uummataaf sa'aatii 24 guutuu agarsiifama. Yeroo xumuraaf reeffi maatii mootota UK masaraa keessatti uummata 200,000 kan ilaalame sanduuqa reeffaa haadha giiftii Elizabeth yoo ta'u bara 2002 ture. Giiftiin Elizabeth erga masaraa Balmoral keessatti lubbuun isaanii darbee as namoonni 10,000 lakkaa'aman iddoowwan isaan jaalatan kanneen akka masaraa Buckingham, Sandringham House, masaraa Windsor'itti isaan yaadataa jiru. Reeffi isaanii bakka lubbuun isaanii darbe masaraa Balmoral irraa Edinburgh keessa darbuun gara London yoo imalu namoonni daandiitti ba'anii daawwachaa turan. Wixata har'aa kana maatii moototaan duubaan hordofamaa konkolaataan sanduuqa isaanii baatu Edinburgh Bataskaana Kaatedraalaa Qulqulluu Giles keessa boqochuun sa'aatii 24f sirni dungoo ibsu ni adeemsifama. Kun otoo haala kanaan jiru du'a haadha isaaniin booda mootii kata'an Charles sadaffaan bulchiinsa haadha isaanii leellisaniiru. Akkasumas mootichi guyyaan awwaalchi giiftii itti raawwatamu akka guyyaa ayyaanaatti lakkaa'amus mirkaneessaniiru. TPLF jaarsummaa gamtaa Afrikaa marii nagaa mootummaa Itoophiyaa waliin godhamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibse. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gama lamaaninuu irratti waliigalame atattamaan hojiitti akka galus gaafate. Gamtaan Afrikaa dhaabbatni biyyoota gamtoomanii USF gamtaan Awurooppaa ibsa TPLF kana faaraan simatan. Mootummaan Itoophiyaa dhimmicha irratti yaadan kennine. Guutuu gabaasa kanaa hiikaa fi xasaatu dhiyeessa. Aangawoonni TPLF akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba bara haaraa 2015 irratti ibsa baasaniin marii nagaa mootummaa Itoophiyaa waliin godhamu kan jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuuf qophii ta'uu beeksisan. Milkaa'ina marichaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu gama lamaaninuu raawwatamu atattamaan akka waliigalamu qophii ta'uu TPLF ibseera. Waraana kaaba Itoophiyaa erga eegalee waggoota lamatti siqaa jiru kana irratti qaamolee hirmaatan walitti araarsuuf tattaaffiin hedduu taasifameera. Garuu hanga ammaatti waraana balaafamaa lubbuu lammiilee gaaga'aa jiru kana dhaabsisuu irratti bu'aan argamee hin jiru. Qaamolee mariisisan ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa gamtaan Afrikaa ga'ee mariisisuu akka fudhatu kan fedhu yoo ta'u humnoonni Tigraay ammoo pirezidaantii Keeniyaa yeroo ammaa aangoo isaanii obba'ee Uhuru Keeniyaataan jaarsa araaraa gochuuf fedhii agarsiisaa turan. Durataan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mohammad sanbata darbee Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti Obasanjoo irratti amantii guutuu akka qabanii fi Itoophiyaa fi naannawa ishee nageenya fi araara waaraa fiduuf qaamolee hunda waliinuu akka hojjetan ta'uu ibsaniiru. Ibsi haaraa TPLF erga dhagaamee dhaabbileen idil addunyaa fi mootummoonni alaa ibsicha faaran simatan. Yaadi humnoota Tigraay irraa dhiyaatee marii nageenyaa fi araaraa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf deemuuf carraa guddaa haaraa argamedha jechuun dinqisiifatan durataan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii. Humnoonni Tigraay waanuma mootummaan federaalaa Itoophiyaa gaafachaa fi fedhaa ture ibse kan jedhan Musaa Faaqii Mohammad amma qaamoleen lameenuu hatattamaan waraana dhaabuun kallattiin marii nagaatti akka seenan gaafataniiru. Mariin gaggeeffamus gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu fi qaamoleen idil addunyaa kan hunduu irratti walii galee akka hirmaachisu ta'uu eeran. Ministeerri dhimma alaa US bara haaraa Itoophiyaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniin humnoonni Tigraay marii gamtaa Afrikaan gaggeeffamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibsuu fi mootummaan Itoophiyaa nageenya buusuuf kutannoo qabaachuu ibsuun adeemsa jajjabeessa fi abdii namatti horuu ta'uu eeran. Qaamoleen idil addunyaa adeemsa marii kana gaggeessuuf akka qophaa'an Eertiraan waraana hammeessurraa akka of qusattu dhaamteera US.
Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres bulchiinsi naannoo Tigraay dhukaasa dhaabuun marii nagaatti seenuuf kutannoo agarsiise akka simatan ibsaniiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu carraa kanaan gara nagaatti akka seenan, walitti bu'iinsa akka goolabanii fi guutummaatti gara rakkoo mariin furuutti akka seenanis dhaamaniiru. Humnoonni Tigraay mariif qophii ta'uu isaanii wayita ibsan gamtaan Afrikaa qaamolee hunda walitti fidee mariisisuun adeemsi isaa amanamaa fi iftoomina kan qabu ta'uu qabaachuu eeran. Marii kana irratti namoonni qaamolee lamaanuu biratti fudhatama qaban akka hirmaatan taajjabdoonni amanamummaa dabalanii fi ogeeyyiin idil addunyaa dhimma kanarratti tajaajila gorsaa kennan hirmaachuu akka qaban hooggantoonni Tigraay gaafataniiru. Qondaaltonni gameeyyiin akka obbo Getaachoo Raddaa fi Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay garee uummata Tigraay bakka bu'uun marii mootummaa waliin gaggeeffamuuf eegamu irratti qooda fudhatan keessaa ta'us TPLF ibseera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa TPLF baase kanarratti homaa jechuu baatus ji'a tokko dura mari'attoota isaa 7 ifa gochuun isaanii yaadatama. Marii nagaan waraana kaaba Itoophiyaa furuu irratti wantoota danqaa ta'an keessaa tokko haalduree TPLF kaahee ture yoo ta'u, ibsa isaa alanaa irratti jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin walii galuun alatti haalduree mariif kaa'ee ilaalchisee ejjennoo isaa jijjiiruuf dhiisuu irratti ifa wanti ta'e hin jiru. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa haleellaa Yuukireen gaggeessaa jirtuun loltootni Raashiyaa humna namaan caalaman Yuukireen haleellaa torbee darbe naannoo Kharkivitti gaggeessiteen loltoonni Raashiyaa lakkoofsa reeshoo 8:1 caalaman jechuun aangawaan Raashiyaa naannichatti muudde tokko dubbatan. Vitaalii Genchoof loltoonni Yuukireen daangaa kaaba biyyattii deebisanii to'achuun hanga daangaa Raashiyaa qaqqabuu isaanii TV Raashiyaatti himaniiru. Safaariikoom magaalota Adaamaa fi Baahir Daaritti tajaajila bilbilaa kan yaalii eegale. Kaampaaniin Telekoomii guddichi Keeniyaa Safaariikoom dhiyeenya gabaa Itoophiyaa galee magaalota 5 keessatti tajaajila bilbilaa kan yaalii eegalu beeksise. Safaariikoom Itoophiyaa yaalii tajaajila bilbilaa jalqabaa magaalota akka Dirree Dhawaaf, Hararii fi Haroomayaa keessatti gaggeesse. Amma immoo gara kaabaa fi giddugala biyyaatti deebi'uun magaalaa Baahir Daarii fi Adaamaa keessatti yaalii tajaajila bilbila kennuu eegaluu isaa fuula Tiwiitaraa isaa irratti beeksiseera. Uhuruun yeroo jalqabaaf Ruutoodhaan baga gammaddan jedhan. Filannoo alanaa irratti morkataa isaanii duraanii deeggaraa akka turan Uhuruun masaraa biyyattii keessatti guyyaa isa dhumaa isaaniin kan filannoo baranaa injifatan Wiiliyaam Ruutoo simatanii dubbisaniiru. Uhuruun hanga har'aatti itti aanaa isaanii ka turan Ruutoodhaan baga gammaddeen jenne torban darbe keessa waa'ee filannoo biyyattiin geggeessite yoo dubbatan hoogganaan koo Raayilaadhaa jedhanii turani. Pirezidantiin haaraan Wiiliyaam Samoy Ruutoo guyyaa boruu pirezidantii Keeniyaa ta'uun kakuu raawwatu. Odeessaaleen gaggabaaboo hanganu. Artiistiin Oromoo maqaa waltajjii Taajuu Shurrubbeen beekamu biyya Jarmanitti haadha warraa isaa ajjeesuun poolisiitti harka kennachuun gabaafame. Miidiyaaleen biyya Jarmanii bulchiinsa Firaankooniyaa bakka jireenyaa kooluu galtootaa keessatti jalqaba dubartiin lammii Itoophiyaa ajjeefamtee argamuu gabaasa poolisii waabeeffachuun kan gabaasan yeroo ta'u, booda namni ganna 35 poolisiitti harka kennachuu gabaasan. Miidiyaaleen Jarman dubartiin ajjeefamtee fi namni ajjechaa kanaan shakkame lammiilee Itoophiyaa ta'uu malee maqaa adda baasanii hin gabaasne. Ajjechaa kanaan walqabatee poolisiin qorannoo barbaachisu gochaa akka jiruu fi haleellaan irratti raawwatamee dubartiin ganna 28 jaalallee yookaan abbaa warraa isheetiin du'uu ibsaniiru. Daa'imni umuriin isaa hin ibsamne garuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'e mana itti jiraatanii bakka kunuunsa argatutti geeffamuus gabaasan. Qindeessaa hawaasa Oromoo Jarmanii ka ta'e obbo Abdoo Qaadii ajjechaa kanaan walqabatee hagammaatti wanti beekamu maal akka ta'e BBCf himaniiru. Taajuu Shurrubbee Oromoo baay'eetu beekanii artistii beekamaa biyya kana keessa jiraatu. Haadha warraa yeroo dhihoo kana biyyarraa fidatee sirnaan fuudhee fidatee egaa isheen mana isaa keessatti ajjeefamuu poolisni gabaatee innis harka kennuu anatu ajjeese jedhee harka kennuu maqaan isaa garuu hin tuqamne gabaasa poolisii irratti booda bakka sana ka jiru bakka kaampii baqattoota inni keessa jiraatu ka jiru namni Itoophiyaa yookaan Oromoo isa qofaa akkasiin booda ollaanis namoonni achi dhihoo jiraatan dhimmi Taajuu fi haadha warraa isaa ta'uu egaa mirkaneessan jechuudha. Kanatu dhalate. Haadhi warraa suniin yoom biyyarraa dhufti? Amma biyyarraa dhufuunsee baatiiwwan muraasa lakkoofsisee jira. Isaa waliin ka hawaasni Jarmanii waliin arguu eegale egaa baruma kana keessa baruma 2022 kana keessa.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa fulbaana 3 bara 2022 walgahii isaa idilee gaggeesseen damee baankii Itoophiyaa dhaabbilee idil addunyaaf banaa gochuuf wixinee qophaa'e irratti haasa'ee raggaasu waajjirri ministeera muummee ibsee ture. Murteen kun kadarbe faayidaalee damee kanaa banaa gochuun qabu bu'uura godhachuun ta'uunis ibsameera. Dhimma kana irratti yaada ka kennan ogeeyyiin dinagdee gariin dhiibbaa isaatu caalaa yeroo jedhan kaan immoo bu'aa isaatu guddaadha jedhu. Ammayyuu taanaa guutuu gabaasichaa dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa xumura torban darbee yeroo jalqabaaf dameen baankii biyyattii dureessota alaaf banaa akka ta'u eeyyameera. Murteen kun bara bulchiinsa Addawaawayii kan hin yaadamne ture. Adeemsa biraa kan hordofe bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad yeroo jalqabaaf damee teleekoomii investoroota alaaf erga banaa godhee booda amma immoo damee baankii dhaabbileen biyya alaa akka irratti qooda fudhatan eeyyameera. Mootummaan murteen kun beekumsaa fi teknoolojii biyyatti akka fidu akkasumas dameen baankii biyyattii dorgomaa akka ta'u gargaaraa jechuun ibse. Dabalataan sharafa alaa akka argamsiisuu fi carraa hojiillee akka banu ibse. Murtee kanarratti garuu ogeeyyiin diinagdee yaada adda addaa qabu. Durataa Fairfax Afrikaa Fund kan ta'an Zamadeena Nagaatu murteen kun tarkaanfii guddaadha jechuun ibsu. ኢትዮጵያ ዛሬ ከሰሃራ በታች ካሉት ኢኮኖሚዎች ሶስተኛው ትልቅ ነው። ጉድኒ dinagdee Itoophiyaa biyyoota saharaan gadiitti argaman keessa sadarkaa sadaffaa irratti argama. Oomisha waliigalaa biyya keessaa yookiin immoo GDPdhaan Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatu ishee dursa. Keeniyaan Itoophiyaatti aanti. Amma eeyyamamuun isaa Itoophiyaan dinagdeef balbala banuu ishee agarsiisa. Inni ijoon garuu baankileen alaa gaafa dhufan muuxannoo idil addunyaa qaban gama maaneejmentii teknoolojii akkasumas sharafa alaa fidanii dhufu. Ga'umsa investara alaatii dhufu simachuus fidanii dhufu. Akkaataa murtee kanaan baankii 18 irraa gara baankii 5tti buuna. 5 kun garuu kan qabeenya guddaa qaban ni ta'u. Kun immoo dorgomaa akka ta'an taasisa. Damee baankii keessa guddinni murteessaadha. Sababa kanaaf baankiin alaa dhufu dorgommii cimsa. Gama kaaniin garuu dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research'tti qorataa kan ta'an Dr. Ayyele Galaan labsii mootummaan baasee kana ni mormu. Eeliyaas Mulugeetaatu dubbise. Ani amman beekutti baankii Itoophiyaa keessatti rakkina lamatu jira. Rakkinni inni tokko structural imbalance waan jedhutu jira. Structural imbalance maal inni baankiin mootummaa baay'isanii gugurdoodha. Ishee haftee baankonni isaan kaan waan hiratanii jiru jechaadha. Warra akka malee gugurdaatu warra xixiqqaa faana morkee waan hundumaa advaanteejii kan fudhatan baankota mootummaati. Sana lammata baankonni reguleeted hin taane tokko imbaalaansii sana gadi buusuudha kan mootummaa sana mala barbaaduudha. Piraayivetaayizii gochuu yookaan baankii xixiqqaatti caccabsaniiruudha. Inni lammataa immoo reguleetii gochuudha. Keessumaayyuu dhala baankii gadi buusuudha. Kana dhibee irratti hundaa'ee hiikti kennamu wanti fayyisu. Financial sector Itoophiyaa. Isa biyya alaati fiduun kun rakkina amma jiru irratti hundaa'eeti miti. Tasuma namni mataan bowwaafatuu fi qoricha garaa ciniinnaa kennu argite waan rakkina jiru irratti hin hundoofne. Dr. Ayyalaan yaadi murteen kun sharafa alaa gara Itoophiyaa fida jedhu irratti shakkii qabaachuu ibsu. Wanti irra deddeebi'amee hubatamuu qabu tokko baankis ta'ee faayinaansiin amma fakkeenyaaf Safaariikoom Itoophiyaa innaa dhufu doolaariidha fidee dhufaa jedhamee yaadameeti. Kan mootummaan dagatu doolaariin biyya alaatti dhufaa inni jedhamu kuni short term gain for long term pain waan jedhamuun qaba. Yes gaafa dura dhufu miliyoona amma ta'ee fuudhee dhufuu hin danda'a baankiin suni. Yookaan immoo kaampaaniin suni gaafa dhufee baliitu qabee ji'aan waggaa waggaadhaan immoo doolaarii biyya alaatti erga. Teknoolojii biyya alaatti fiduu yoo jedhamu false economicsidha. Jala mureetan sittima. Wanti baankiin biyya alaatii dhufee teknooloojiin inni fidu suni inni baankonni biyya jiran kun kan isaan hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Baankiin teknooloojiin rocket saayinsii. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa qopheessaan